Mee ragaa fidadhaa akkamitti amaara jedhanii jennaani akkitti amaara biqilaan haadha biqilaa yeroo fuudhu isii ulfa garaa qabduu fuudhee nuun jedhan ragaa fidadhaa jetteen kaa dhiirte yeroo san jirtu. Ragaan dadhabanii Abbabee Biqilaa Oromoo ta'eetti irriif akka warri baane. Adda kaayisa santu alhamdulillahi rabbil alamiin Itoophiyaan kaa biyya gartee beekumtii argattu mootummoota addunyaatiin murtaa'e. Tuun waa'ee namni keenya irra guddaan eegaa jiru kaleessaaf dheengadda isinii tuqe amma deebuu taatee mire. Dhaabbichuun hin danda'amne waa'ee asabii isinii tuqu jira. Asabii namni irraa dubbachaa jiru hin jiru amma. Asab waa'ee Itoophiyaa bira kutte dhaabbichuun yeroo baraa baal godhan humnuma qaban itti qopheessaniitumaan garas deemu jira garam haqateena deeffachuu addunyaan ammoo boru waan nuun hin jedhina gaafa nu akka malee kaballe. Haqateena fudhachuu namni dura bahanii kaballaa gaafa nu kaballe araaroon jedhina akka gaafa TPLF fiisan Ameerikaa fa'aan jedha Raashaa, Chaayinaa, Afrikaa gamtoomteen G7, G20 warroota gaafa waa galan fiiganii maal jedhanii dhaabbichuun nuti haqateena deeffachuu deemu jirra gaafa ammoo gartee haqateen deeffachuu dhande dhiisuun nu afoo bayaa hin kaballaa qaraan jiru nu harka sababaa tahaa heera addunyaa kalee mallatteessineen cabsinu quba qabaadha. Amma ka alhamdulillah rabbil alamin dheengaddaa kaleessa karaa onnaatiin hin jirtanii Ameerikaa irraa qabatee mootummoonni addunyaa jidduu seenaa jiran jechuudha. Jaarsummaan amma oo'ee jira. Dhaabbichuudhaan xiqqoo isii gartee teknooloojii harkaa qabdu kana fuula gad deebisiirutu waan hundaa fixaa asabiin isii deebina rakkoon hin jiru. Dhiisuun bakki inni seenin hin jiru amma. Dhiisuuni jaarsummaa kaa uuma feetan naan jedha uuma feetan godhi naan jedha nalleen salphisina yoo fuudhee asabiin illee akkanumaan cadhisee kenneen salphadha. Mitsuu walleen tiyya jechuun jira dhaabbichuun san qofaa miti uummanni na harkaa fincilee ka'ee gartee Itoophiyaa dabalamna jechaa jira ni kasaaraa na dhaqqabaa jedhee jechuudha. Dheengadda bal'inaa isinii tuqee jira. Amma dubbiin jirtu maali? Dubbii dhaabbichuudhaan waan ateette sii fuunaa sii kennina mee gartee jaarsummaa tole nu jedhi garas deemaa jiran. Kanaaf shaneef kaafaa oonfaati illee gamanaan waa araara fiiddii jechuudha dubbiin jajjabdu. Dubbiin ammaatti jala naqammasaa santu dhufe amma. Warri kalee lafa dhiituuf geerraruuf boochisuuf dhiichisuu amma garri itti deeban gara karaa tokko chaabbichuuti. Amma gariin namaa kaa waan fidan Itoophiyaan barruu takka galgala kana argee kofleellee lallaaleellee maal fidaa jiran beektan Itoophiyaan karaa federaalizimii irraa karaa gartee mootummaan pirezidantii yookaan ammoo mangist isa jedhu bulutti deebuu deemti eebadii teenya jedhanii yaa jiran jechuudha. Maaliif takka irraa yoo buusan takka deebitee iyyiti. Eeyyeen uummata murteeffata. Nama guddaa dharkaasinii qabu dhufeen maali? Dhaabbichuun dandeettanii ta'a yeroo isiniin jennu dhaabbichuun nama gartee gorsitoota addunyaa kan Ameerikaa yookaan biyyoota dhiyaa takkaa biyya wayii dhaqee mi akkam godhee Itoophiyaa bulchaa nama jedhu miti. Nama akkatti Itoophiyaa bulchu beekuu fi nama waan godhu beekuuf wanna hundeeyyuu xumuree bira dabree haadha lafaa qabu jechuudha. Gaafa isinitti duultan ajjeesuudhaaf gaafa itti maltan gaafa gartee bahaadhiyaa kaabaa kibbaa irratti isin waltumsitan san isinitti himne dhugaa jirtu. Gaafa hedduun namaa waan nuun jedhu waa takka illee asii isinii tuquu barbaadaa karama kanaan kaa namni hedduun dhuga maqaa namaan dhayinaa nuun jettan. Laala bakka dubbi takka jira bara waa tokko jira dhagaa dhoonni dubbachuu dhufe Mustafaan. Namoonni waa yaabbichuu dubbatan. Namoota waa yaabbichuu dubbatan isinirraan dubbatinaa nuun jedhan. Nama akka eenyuufaa warra kasaariyaa dhagartee akka lukkuu gartee bishaan danfaa dubartiitti natti adda bakka tanaan dhufu. Obboleessi tokko as keessa jira jagni tokko waan jedhe ilmaan wardiyaa jedhe jechuudha. Ilmaan wardiyaa Allahu akbar jecha ajaa'ibaati wallahi na folchalle ilmaan wardiyaa hedduu jiranii beennanullee. Ilmaan wardiyaadhaa warri gartee waraanni dargii waraanni Haile Sillaaseef ka wayyaani as keessa nu keessatti hore jechuudha. Dhagaa Oromoo gaariitti dubbiin jajjabdu wanni biyya teenya keessatti deemaa jiru saba keenya irratti deemaa jiru. Rakkoon yoo qabsoo taate uummata Oromootu qabsaa'ee asiin ga'e kaleessallee saba sablammoota illee bilisoomsine of qofaa miti. Amaaraaf Tigree illee bilisoomsine wallahi. Hadda Eertiraa bilisoomsuuf deemaa jirra. Inshaallah rabbi jedhe. Uummata akkasiiti Oromoon jechuudha. Garuu ilmaan wardiyaa jecha san jaalli kiyas keessa jira isatu naa kenne. Ilmaan wardiyaa wanni godhu jiran maali? Waan nuun jedhan hin dubbatina maalirraa? Ibaluunfaa maqaan dhayina. Hay barnu akka itti nu guddisan akka itti nu barsiisanii fi akka itti qabsaa nuun jedhan barakateessaniif diiniin kennallee dubbii ija keessa waraanaa nuun jedhan laal.
Maal asii achi qaqqaban nama kadhachaa hin jirru bara ganda namaan dhandhe. Siyaasa dalannee waa fuudhuuf deemaa hin jirru bara. Siyaasa dalannee waa liqimsuuf deemaa hin jirru. Namni akka Mustafaa fa'aa mootummaa irraalee takkaa shaayii illee dhunne gaafa ol gahii dhaqee achi shaayii dhuge sammaan dhunne naan jechuun ni malti gartee kaadireen mootummaadha. Takkaa shaayii illee namarraan dhunne nu. Mana illee hin fudhanne kaaree illee hin fudhanne ni odeessanii waan kana namni hedduun kana odeessaa hin fudhanne. Maaliif? Nu warra garaatii miti kaa warra gartee waa itti kennanii lolii yookaan duti nuun jedhanii miti. Saree miti saree waa itti darbanii duti jedhanii mootummaan hadhaallee ka waa nama kennee wada fiiti namaan jedhu miti. Akkan beeku jechuudha. Kaadireen gadaantu inni adda addaa waa namaa kennuu ni malti. Sinigalee? Namuu dalagee layyaandaan dunda siraa layyaandaan dunda chiloota jedhe Mangistuu Hayilemaariyaam. Tokkoo namaati akka hojii isaatiif dandeettii isaatiin kafallaa jedha. Haqa dubbiin sun. Namoota illee bar dhugaa isaan dubbatan gatuu miti. Namuu seenaa galmee irratti ka barreeffatu waa dalageetti. Ibaluu kiyyaas nu qabi. Adda waan tana dubbadheef qaba duuba koottaa. Shirri dalagame. Shirri dalagamaa jiru. Boolli qotamaa jiru. Boolli qotamaa ture. Xiqqaa isin yoo fakkaatee sobamtan uummanni Oromoodha. Akka malee bakka fagoo jirtan. Ardhallee qotamaa jira. Dhagaa gaariitti eenyu irratti dhaabbichuu irratti. Istiin naw yeroo Mustafaan dubbatu haala fakee dubbachaa hin jiru. Shirri dhaabbichuu irratti dalagamaa jiru. Firoon ministeerota dhaabbichuu jala teexxurraa haga kaadiree ganda gaditti. Oromoon. Tigree miti Amaaraa miti. Yookaan TPLF fi nafxanyootaa miti. No. Shaabiyaa fi Ijiptii miti. No. Oromoon. Naga gaariitti liqimse. Yoo inni sii dide bishaan guddisuu bira dhaabi liitira tokko irraan gadhu akkasii liqimfama. Sabni Oromoodhaa bar ummata guddaa ummata gartee qabaataa alhamdulillah rabbi biyya qabaattu nuu kenna. Isii tana dhoorkuuf hiree tana hanqisuuf dhaabbichuu nyaachuudhaaf akka gaarii na dhagaa kaama guurii gurraa guuradhaa. Namni hundinuu ol maree gad deebi'ee karaan ittiin dhaabbichuu nyaachuu deeman Oromooma keessaati. Rabbiin dayyuusa nu keessa haa baasuudha du'aa godhame. Rabbiin kaa dayyuusa jibbaame nama keessaa bar dayyuusa jibba. Ka jennanni nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam dayyuusa hatta shurufkaan jannataa irratti haraama jedhe. Nama haqaa isaa daangaa isaa maatii isaa irratti haqa isaa irratti hin falman. Abbaa garaa kaasii waa argadhaa dantaa irraa qabda. Ni jedha gariin namaa garte. Abboo dhuga gariin nu yaadeetuma jedha. Irraa maan fayyadamne yeroo tanan nuun jedha gariin. Fayyadamuun dhufne kaanu. Faayidaa hiyyummaan kaaree fudhannee lafa ummataati. Kaaree takka yoo mootummaan dhamuree waasii kennee ta ummataati. Ummata miiliyoona 130 irraa si gaafata kaaliq. Kasii kennee batiin fudhattellee. Hadda yeroo waa bunnu jira. Hadda kaaree fudhachuu dursamoo leenca nu harkaa nyaachuuf deeman kana gartee itti fannee dalaggaa inni dalagu kana dura ceesifannee deemu dursa. Alaa mana galanii mana galam jettiin Oromoon. Maa oriitan? Maa kijibdan? Ololli amma isin sooshaal miidiyaa kana gadhiiftanii oofaa jirtanii mangisti deebisaa jirtanii gara muummicha ministeeraarraa gara lachittuu harki lachuu abbichuu mirga. Kana kan murteessu ammoo uummata bakka tan dhagaa. Olola amma isin keessa oofaa jiraniif kaadireen qabattee deemtu haarawaa kaasuudhaaf naannoo Oromiyaa naannoo sabaa sablammootaati jawaarfaati facaasaa jiran laayik akkuma ijoollee yuunivarsiitiitii bahe warra yuunivarsiitii osoo gartee baratee bakka utaalee jaampi godhee achi keessa duudeedha achi keessa dhaabbatee malaaxaa daawun jetti nama barate sila itamaaree kifil namoota silaa baratanii maachuu jedhan malaaxaa daawun jedhe achi keessa dhaabbatanii biraanuu daawun akkamii gaafatanii seerri karaa kamiin gaafata namoonni baratan laata because Jawaar Mohaammed itti fufee ijoollee Arsii kaasee kutaan biraallee jalaa ka'ee hadha dhoqqee keessa ijaajjitee gartee ija babaasuu jirti jechuudha. Dhageettanii taa'aa osoo jennuun hadha ija babaasaa jirti. Jawaar akka waan irraa baasu waraana nu naqanii nu guuruu deemaa jiranii ajjeefamuu deemnaa jawwee kennaa. Jawwee yoo mataa sirraa buqqisan abbaa gangalatee koflee halkan sallaal waan isaa taan liqimsee siree tanarraa gangalatee garasiin lafa dhayeeti tamas gengee ta'e jedha gartee. Reeffa tokko argadhe jedhee garte. Siin daldala isaa birriidha abbaa. Business. Sigalee waan takkallee siin godhu Jawaar Mohaammed kunu Jarman jira abbaa. Ati duutee qalamtee si xabbasanii mataa sirraa buqqisanii
hidhanii si garafanii bineensa si nyaachisanii dalaggaa teetiif si tosi waliin baay'ee tosi galee. Yuunivarsiitii keessa deemtanii mataa dhaabdanii ijoolleen gartee Oromoo araa kiiloo baafna jettee lafa dhiittan. Dhagaa dhiigaan dhufe bakki hadhaa gartee Oromoon jirtu kun. Bakki sabni keenya jiru kun kan yeroo kaan doktorootaan, yeroo kaan dalaydootaan, yeroo kaan barsiisotaan waan sababa xiqqoo takka barbaaddanii halkanii guyyaa olii gadhamaatanii diqqaattanii akkuma marroo kana gartanii akkuma Jawaar Maammaa kanatti, akkuma Lammaa kanatti, akkuma Baqqalaa Garbaa kanatti, akkuma warra dhiiga Oromoo gaafa Oromoon araa kiiloo seente gartee dhukkubni isaan qabee summiin isaan waraantee biyya keessaa baqataa ta'anii faranjii jala deemanii hadha nu kasasan jechuudha sa'a 24. Sa'a 24 Awurooppaa fi Ameerikaa keessa deemanii bakka hiree argatan hundatti mootummaa kana kassanii jechuudha. Oromoon yeroon gingilfamtee Oromoon itti adda baatu amma taate qoqa baadhu sabni Oromoodha. Leencichi Oromoodha wanni isin dalagu jiru abbaa teekinooloojiiti maashaallah. AI dhaan hadha gartee eegee teessan gubuu jira takka takkatti diinaaf fira ergamtuuf gartee baandaa ergamtuun keessaatu jira ka baandaa yoo quban qabne warra alaa gartee waa liqimsee olii gadi isin oofu jira. Halaqoonni alayyaate tunniin isaan gartee Awurooppaa fi Ameerikaa keessa deemanii charchii irra deemtee horii qocachaa jirti jarri. Mileenaroota hadha jarri gartee bakka hunda dhaqanii atas keessa deemii gowwaa kiyya ofirraa barattee yuunivarsiitii keessaa iskuula kan kee barattee tiin haadha abbaa kee gargaariin biyyan guddisini as keessa deemi boru gartee gaafa fuudhanii qilinxoo si buusaniif gaafa mana murtii si kaleessani aayyoon tantee si waliin deetti gartee mana hidhaatitti si barbaada firaasha qabattee olii galla faa martu. Maaltu sin tuqe Oromoon? Sin hin gahu waggaa torba lafa dhiittanii dhamaatanii waggaa torba. Nafxanyaan uffaaristanii alaabaa lumuuxii uffattan, alaabaa TPLF uffattan, tashaabiyaa uffattan, ta Ijipti uffattan. Eessaa fuutan diina biraa amma eenyu sin gargaarare? Dhiisaa waan amma deemaa ni jirtan. Keessaayyuu warri gartee doktoraa profeesara ofiin jettan dhoqqee dhiittan keessaa dachaatanii hadhallee gartee saba kanan dhamaasinaa. Oromoon bar ilmaan guddifachuu barbaaddi. Sabni Oromoodhaa seenaa dalagachuu barbaada. Ni gaa waggaa 150 mukan nuyi tan. Osoo Oromoo jennee sin jala yaanu nu gurgurattan. Warran saalfan, warran duune, warran dulloomne, dullummaa keessan hin beektan. Salphina keessan hin beektan, wallaalina keessan hin beektan, ergamtuu ta'uu keessan hin beektan, Oromoo taatanii falmattan hadhallee. Kanaaf warri hadha seenaa waan amma deemtaniin deemtan eeyyen mariin biyyoolessaa biyya keessa deemaa jira. Yoo uummanni murteeffate, uummanni gartee mangistiin miti, pirezidentiin miti, yoo barbaade jinni jedhee akaatu uummanni Itoophiyaadha. Kun kana jechuudha. Kaan warri gartee islaama irratti carraaxxan hadha musliima irratti. Harroodha musliima irratti carraaxxan. Warri islaama awwaaluu deemtan agartanii musliima akkatti ga'e. Agartanii? Warri dhagaa hedduu darbachaa turtan nurratti bakka feete jiraadhu beektaatu. Warri nu musliima ta'uuf, warri nu haqa qabaachuudhaan nu awwaaluu yaatan. Biraanuu Naggaatiitu quban qabina. Hayyoonni kennallee, doktoroonni kennallee, sheekoleen teennallee, majliisnillee. Ija keessa waraanaa bakki jirtu as gad jirti. Biraanuu Naggaadhaa dhukkuba qaba dhuga. Oromummaa irrattis, diinii keenya irrattis diina hamaadha. Biraanuu Naggaa namni hin beekne hin jiru. Biraanuu Naggaa addaami kan inni deemuun naqarsa jira as gadi. Sabni Oromoo wanni waggaa 150 gabroomeen maqaa uummata musliimaati. Obboleewwan keenya ka dhiigaa walii obboleewwanii Oromoodha. Warri amantii kiristaanaa waaqeffataa Protestaantii waan biraa qaban sababa nu uummata musliimaati waggaa 150 gabroomanii jechuudha. Ardhan jirtu akkam gootarree uummanni musliimaa mataa gaqqabattee dayyuus lafarra yaatullee mataa ol qabadhu. Maajoritiidhaati abbaa feete gartee kabaltee garaa irraa qabuu dandeetta. Ufin tuffatinaa ga'e amma inafis inaf ga'ee jira. Amantii namaa kabanyee sabaa sablammoota as kee jiru kabanyee maajoritii akkuma Oromoon maajoritii uummanni musliimaa illee maajoritii warri hundannuu awwaaluu yaatan gartanii maqaan rabbi amanne Mahammad Abdallaa Mustafaa Kadir Hasanii fi Faaxumaa fi Sumayyaa ta'uudhaaf gartee boolla qottanii nu awwaaluu yaatan yeroon sun dabree jira abbaa. Akkuma gartee Oromummaadhaan dabre Oromoon kalee gartee hunda awwaalanii irra taa'ulee yaatetti beekachoo boolla qotachoo jedhamtuun ijaan gartee adurreen ajjitee galtennaan ajjii yeroo isin galte dhaqanii gaafatanii adurreen adakkan walallaalteeti haaseenanii eegattee warri seen warri qaraa boolla qotatteetti teetti addu'aantuun
hin beekaa qara shakkii irraa qaba warra duraa ergee ilaale gartee suuftuu jedhaniin. Adurreen tantee balbala itti gad cufte yeroo isaan balbala cufte warri qaraa boolla qotatee xaa boolla cala'u beekachuu boolla qotachuu ani jala hitan.